Maqaan koo Caaltuun jedhama. Torba darbee baay'ee na dhukkuba ture. Kana koo harka koo mirgaa kana koo taa'uu hin danda'u ture. Ciisuus hin danda'u iskoor. Na waraanaa harki koo kun immoo shaarbiidhaan hidhadheen ciisa ture galgala. Amma garuu torba irra argisinnaa kadhattanii innan ciisas waa tokko na dhukkubu taa'uus nan danda'a. Isa duraan taa'uu hin dandeenye hunduma sanan ta'a. Isa ciisuu hin dandeenye mirga koo irras nan ciisa. Waa tokko yoo amma gaafasii dhukkubni natti dhaga'amaa hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon naa galateeffadha sabni Waaqayyoo. Dhibeen kamiyyuu mas keessa hin jiru. Waan tokkoyyuu na dhukkubaa jiru. Torba garuu kana koorra ciisuu hin danda'u. Harka koo mirgaa kun immoo baay'ee na nyaata. Asirraan karaa mirga koo asumaan gadi na nyaata ture. Taa'uus hin danda'u. Yoon namatti madde nan qaana. Taa'uu yoon xinnoo waan jabaatarra taa'e na dhukkuba waan ta'eef baay'een firaashii irra ciisan irra taa'an ture. Gaafasiitii waanuma jabaatarra taa'a. Fayyeera Waaqayyoon ammoo guddaa godhana galateeffadha. Tole Waaqayyoof galateeffadha. Akka dhibee kee kana Waaqatu sitti dubbatee as baate moo sitti dubbatatee dhufe? Lakki namaan irraa dhufee na dhukkuba ture. Akkasumatti isin hojiif kadhattu yuuzimmin jee torbee irraa garuu ture namni as keessa nyaatu as keessa dhukkubu jettanii as kee jettan jennaan asin bahee achi booda immoo erganaa kadhatame fayyeera ammoo Waaqayyo guddaa galanni guddaa naa ta'u. Waaqayyo dursa bakka dhukkuba kee dubbatee ati immoo irratti amantee as baatee fayyite. Mee galateeffadha Waaqayyo. Galateeffadha. Itti nama argee isa nama fayyisu harka keessatti qaba maqaa Yesuusinidha. Waan haaraa siif haa ta'u. Injifannoo siif haa ta'u. Fayyinni kee mirkanaa'eera. Galateeffadha simadhaa.